Ashama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu FiBtiin isinitti maani Bulaa Saffaatiin. Itoophiyaatti bakkeewwan kenniinsa tajaajila kaartaa dijitaalaa Google irratti galmeessuudhaaf hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Ministeera Innoveeshinii fi Teekinooloojii Google fi dhaabbata Afrikaa 118 jedhamu waliin ta'uudhaan leenjii galmeessa argama bakka kaartaa Google irratti galmeessuudhaaf hojjetamaa jiraachuun himameera. Kunis dhaabbilee saayinsii, teekinooloojii fi infoormeeshinii teekinooloojii naannoleetii fi leenjiin kennamaa jiraachuudha kan himame. Leenjichi namoonni bakka kenniinsa tajaajilaa barbaadan haala salphaan argachuu kan isaan dandeessu ta'us himameera. Galmeessi kun hojiilee karoora ce'umsa dijitaalaa Itoophiyaa milkeessuuf hojjetaman keessaa isa tokko ta'uu ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Kenniinsa tajaajila geejjibaa baaburaa fooyyessuuf qaamoleen nageenyaa sadarkaan jiranii fi hawaasa waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu waldaan aksiyoona baaburaa Itiyoo Jibuutii beeksiseera. Daarikteerri olaanaa waldichaa Injiinar Xilaawun Sarkaa tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti tajaajilli geejjibaa baaburaa bara baajetaa darbee meeshaalee biyya alaatii gara biyyaa galan harka 50 buufata dooniirraa kaasuu danda'eera. Baaburri tokko Jibuutii ga'ee deebuudhaaf sa'aatii 24 tti fudhata kan jedhan Injiinar Xilaawun fe'umsa yeroo tokko fe'ee deebi'uunis kontineerota konkolaattota gurguddoo 53 fe'an torban tokkoof imalan waan fe'uuf turtii kontineeronni buufata doonii turan kan torban tokko gara guyyaa tokkootti deebisuu danda'eeras jedhaniiru. Kanaanis meeshaalee alaa galanii fi alatti ergaman toonii miiliyoona 10 imalsiisuu danda'eeras jedhaniiru. Tajaajila kana caalaatti si'ataa fi ariifataa taasisuufis mariin qophaa'u himaniiru. Nageenya baaburaa fi haalli nageenyaa yoo to'atame tajaajilli geejjiba baaburaa si'ataa fi ariifataa ta'a kan jedhan Injiinar Xilaawun. Kanaafis godinaalee fi aanoleen baaburri keessa qaxxaamuru gahee guddaa qabas jedhaniiru. Dhaabbati liqii fi qusannoo addis gara baankii addisitti akka ce'u ibsameera. Dhaabbati liqii fi qusannoo addis kaapitaala kaffalame birrii biiliyoona 3.7 fi kan mallatteeffame biiliyoona 10 ta'uun hundeeffamarraa akka jiru hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbatichaa obbo Daamxoo Alamaayyoo miidiyaaleef ibsa kennaniin beeksisaniiru. Daani'el Tasfaayee. Guddina biyya tokkoof bu'uurri dinagdee baankii ta'uun wal naman gaafachiisu. Itoophiyaan ammoo biyya lakkoofsa baankii muraasa qabdu ta'uutu himama. Waldaaleen liqiif qusannoodhaan tajaajila kennaa turan ammoo gara baankiitti guddachuu eegaluun isaanii oduu yeroo dhiyooti. Dhaabbati liqiif qusannoo addis gara baankiitti akka jijjiiramu murtaa'ee jira. Abbootiin aksiyoonaa dhaabbatichaa yaa'ii waliigalaa fulbaana 7 bara 2021 geggeeffataniin dhaabbati liqiif qusannoo addis gara baankii addisitti yookaan baankoof addisitti akka ce'u murteessaniiru. Hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbatichaa obbo Daamxoo Alamaayyoo ibsa miidiyaaleef laataniin dudduubee dhaabbatichaa ibsuun abbootii aksiyoonaa dhaabbatichaa fi jiraattota biyyattii tajaajila baankii barbaadaniin baga gammaddan jedhaniiru. Dhaabbanni keenya kanaan dura tajaajila maayikiroo faayinaansii giddu galeessa godhachuudhaan magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa keessa jiran irratti tajaajila isaa dameewwan 142 kennaa turuunsaa beekamaadha. Guyyaa kaleessaa immoo abbootiin qabeenyaa dhaabbata liqiif qusannaa addis walgahii taa'aniin dhaabbanni kun gara baankiitti akka guddatu maqaa isaatis baankii addis jechuudhaan akka tajaajila kana jalqabuuf tajaajila maayikiroo faayinaansii fi tajaajila baankii walitti qabatee akka tajaajila kana kennuuf kaleessa murteessaniiru. Kanaaf dhaabbanni kun bara 1992 baankii biyyoolessa Itoophiyaa irraa eeyyama argachuudhaan tajaajila eegaluun isaa ni beekama. Tajaajila yeroo eegalu akka maayikiroo faayinaansiitti kaapitaala kaffalame 500,017 fi kaapitaala galmaa'e miliyoona 1,17 qabatee abbootii aksiyoonaa 5 hundaa'e ta'uunsaa beekamaadha. Dhaabbati liqiif qusannoo addis kaapitaala kaffalame birrii biliyoona 3.7 fi kaapitaala galmaa'ee birrii biliyoona 10 waliigala qabeenya dhaabbatichaa birrii biliyoona 8.47 galmaa'ee hojii kan eegalu ta'uu hojii gaggeessaan dhaabbatichaa obbo Daamxoo Alamaayyoo ibsanii jiru. Yeroo ammaa kana immoo guyyaa kaleessaa yeroo murteeffamu kaapitaala kaffalame birrii biliyoona 3.7 fi kaapitaala galmaa'ee waliigalaa birrii biliyoona 10
galmeessee abbootii aksiyoonaa 11 akka gara baankiitti ce'amu fi qabeenya waliigalaa bileena 8.47 qabatee gara baankiitti akka ce'uuf murteeffameera. Murteen kun yeroo darbu nutillee akka hojjettoota dhaabbata kanaatti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Bodaamxoon akka dubbatanitti tajaajila liqiif qusannoo wal faana kennuu fi teekinooloojii haaraa fayyadamuun baankota kaanirraa baankii addis akka adda taasisu ibsanii jiru. Baankiin kun yeroo hojii eegalu baankota kaanirraa kan adda isa godhu tajaajila maayikiroo faayinaansii fi tajaajila baankonni kennan walitti fidee kan kennudha jechaadha. Yeroo gara baankiitti ceenu tajaajila maayikiroo faayinaansii kanaan dura kennaa turre kan dhiifnu toon ta'in isas bal'ifnee daran tajaajila baankii sitti daballee kan kenninu ta'uusaa ibsuun barbaada. Walumaa galatti humna namaa fi teekinooloojii barbaachisu hunda qindeessine tajaajila si'ataa uummata keenyaaf kennuudhaaf kan qophaa'aa jiru ta'uusaa ibsaa. Irra deebi'uudhaan baga gammaddanii baga waliin gammanne jechuun barbaada. Maamiltoota keenyaa fi uummattoota tajaajila dhaabbata keenya irraa argatan hundaaf galatooma. Dhiyeenya kana magaalaa Finfinneetti kutaa bulchiinsa magaalaa Laaftootti poolisoota naamusa ogummaa isaanii eegganneen reebamtee kan turte Saamraa Mahammadii fi manni jireenyaa kennamuun ibsameera. Bakka hooggantoonni fi hojjettoonni bulchiinsaa fi maatiin ishee argamanitti furtuun mana jireenyaa dabarfamee akka kennameefis kan himame. Furtuu mana kana dabarsanii kan kennanii fi hojii raawwachiiftuu olaantuu kutaa bulchiinsa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aadde Natsaannet Dhaabaa ta'uu ragaan seekreetara pireesii magaalaa Finfinneerraa argame ni mul'isa. Miseensonni paarlaamaa Awurooppaa yaa'ii kamisa gaggeessaniin waraana Tigraay walqabatee yaada murtoo dhiyeessaniin sagalee caalmaan raggaasisaniiru. Gamtaan Awurooppaa rakkoo kaaba Itoophiyaatti dhalatee furmaanni karaa nagaa qabuun ilaalamu akka qabus akka amanan ibsameera. Beenya Shiramu dabalata qaba. Miseensonni paarlaamaa Awurooppaa waraanni tattamaan akka dhaabbatu danqaan deeggarsa namoomaa dhiyeessuu irratti kaa'ames ka'ee uummata Tigraayiif deeggarsi akka qaqqabu gaafataniiru. Hanga dhuma ji'a faranjootaa kanaatti dhiyeessii deeggarsa namoomaa wajjin wal qabatee jijjiiramni guddaan tokko yoo dhufuu baate aangawoota Itoophiyaa, Eertiraa fi TPLF irratti qoqqobbiin akka kaa'amus yaadni dhiyaateera. Hanga dhuma ji'a kanaatti rakkoon dhiyeessii deeggarsa namoomaa jijjiirama wayyaa hin agarsiisu yoo ta'e koomishinichi miseensota mootummaa Itoophiyaa, miseensota mootummaa Eertiraa fi TPLF akkasumas gochaa kanaaf kan gaafataman biroo irra qoqqobbiin akka kaa'amu barbaadu. Qaamoleen kunneen waraanicha dheeressuu fi gaagaama namoomaa ammeessuun lammiilee Itoophiyaa miiliyoonaan lakkaa'aman miidhaniiru yaada jedhu paarlaamaan Awurooppaa akeekeera. Miseensonni paarlaamaa kun sirni dhukaasa dhaabuu hordofu Tigraayitti akka hundaa'u gaafatanii ta'uu baannaan gaagaamni namoomaa Tigraay fi naannolee biroo Itoophiyaa keessatti hammaachaa deemaa jechuun akeekkachiisaniiru. Yaadni murtee dhiyaate sagalee deeggarsaa 618 mormii 4 fi kan callise 58 raggaasifameera. Paarlaamichi qaamoleen biyyaalessaa naannolee fi aanaalee dhimmicha ilaaluun ittisa dhiyeessii deeggarsa namoomaa kan nyaataa, qorichaa, bobaa fi kan ifa hin ta'in akka kaasanii fi deeggarsi namoomaa Amaaraa fi Affaar keessattis uummata bira akka ga'u gaafataniiru. Yaadni murtee dhiyaate qaamoleen waraana kana keessaa qooda qaban hunduu namoota nagaa irratti ajjeechaa raawwatan humnoota TPLFin dabalatee qaamolee kaaniin daa'imni waraanaaf filachuu dirqiin gudeeduu fi aleellaa saalaa akka tooftaatti fayyadamuu akka dhaaban gaafataniiru. Biyyootiin ollaa gama siyaasaa fi waraanan rakkoo kana keessa galuun ammeessuurraa akka of qusatanis gaafataniiru. Mootummaan Itoophiyaa himannaa deeggarsa namoomaa danquu jedhu dabalatee kanneen biroo qaamolee biyyoota lixaa addatti ammoo kan gamtaa Awurooppaan dhiyaatu dantaa addaaf giddu seentummaa hin malle jedhu irraa deddeebiin akka balaaleffatu ibsee ture. Torban darbe Itoophiyaan hooggantoota UN dhiyeessii deeggarsa namoomaa qindeessan biyya ari'uu ishee hordofee biyyoonni akka US, UK, Jarman murtee Itoophiyaa kana kan balaaleffatan yeroo ta'u US qoqqobbii kaa'uuf ibsa kennitee turte. Paarlaamaan Awurooppaa yaa'ii isaanii kamisaan mootummaan Itoophiyaa nageenya baqattoota Eertiraaf gaafatama qaba jechuun deeggarsa feesisuu hunda akka dhiyeessu gaafataniiru. Gamtaan Awurooppaa rakkoo kaaba Itoophiyaatti dhalatee furmaanni karaa nagaa saaqamuu qaba jedhee akka amanus ibseera jechuun BBCtu gabaase. Hayyee daawwattoota keenya oduuleen keenya kanneen turanii nu daawwachuu keessaniif galata qabdu. Yaada qabdaniif 74 irratti nu qooduun dagatina. Mul'aa saffaan ture. Yeroo gaarii.